نبي محمد نبي محمد إرجما ربي إرجما ربي غربيتش ربي قربتش ربي تهو إساني رقامبها ta'uu isaanii ragaan baha. إيسان يوكان يسوس كريستوس Isaan yookiin Yesus Kiristoos غربيتش ربي garbicha Rabbii إرجما ربي ergamaa Rabbii تهو إسا ta'uu isaa رقامبها ragaan baha. الحمد لله أتأمى جيتك عن إسلام ما تسينتي جرتا أمنتان إسلاما أمنتا مكي جلقباتي أما كان بقول أتي إسلام أمنتان كإسلاما وفي كيت مسلمات gara amantaa kee jalqabaatti deebitee jirta kana booda salaatuun wantoonni islaamni hojjetu hundasaayyuu islaamaa wajjin barattee seeraan hojjechuutu sirraa eegama. Maqaa islaamaa keessaa maqaa jaallattu maal qabda? Maqaa islaamaa keessaa Asmaa. maqaa jaallattu? Ha? Asmaa Asmaa jette? Hayyee maqaan kee kana booda inshaallah asmaadha. Baga gammaddee baga rabbiin amantaa kee jalqabaatti si deebisee amantaa kee kanammoo jabeeffadhu kunuunfadhu baradhu si akkaataa salaataa akkaataa itti ibaadaa godhan akkaataa itti sooman akkaataa itti salaatan akkaataa itti rabbii waaqessan guutuu isaayyuu maatii musliimaatti wajjin jirta waan ta'eef irraa baradhu. Obbolaa keettis maatii keettis akka rabbiin immoo gara amantaa kanaatti fudhatis naamusuma gaariidhaanii itti agarsiisii jabaadhu si jechuu barbaada. Abdi manzaralla jedhame gara keessanitti dabarseera. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي وبلتي كينيا قالي في قالي ما شاء الله ربي سرها جالته عمري ربي سيهادي رسو شهادة كي شهادات جنة قلت ربي سيفها تايسو شهادة قل مي أبرار توتا مؤمنات قانتات صالحات عابدات كيست تنقل مفتو ربي سيها تايسو قل مي كي قل مي أبرار توتا كنت ربي سيها تايسو إيقا ساتي شهادة قبطا شهادة جتون أقابه ويتون dhugaaba jechuun immoo rabbitu tokko ofiin jedhe eeyyee ati tokkodha akkuma jettee jechuudha. Muhammad ergamaa rabbitu rabbi jedhe eeyyee akkuma ati jette Muhammad ergamaa keedhaa jettee dhugaa baate jechuudha. Erga kana jetteeti badiin ati kan dura hojjette wanti hundaa kan ijaa kan afaanii kan gurraa kan harka hunda rabbiin sii dhiisee jira. Kana boodatti hamma dandeesseen badiirraa of eeguu wanta rabbiin waan cubbuu jedhamurraa waan rabbiin dhorkirraa fagaachuu waan rabbiin si ajaje maal na ajaje laata jettee warra sibira jiranirraa sirriitti hubattee waan rabbiin si dhorkirraa dhorkamu waan rabbiin si ajaje isaa guutu waan kana sirraa eegame jechuudha. Waan guddaa waan ulfaataa miti kun immoo kanaaf warra amriin diinii kun isaaf laafe rabbi si haa taasisu. Addiinu yusru alaa man yassarahu Allahu jedhe rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam amantii islaamaa laafaadha. Wanta namatti ulfaatu hin qabu. Waa sadii fiddee si akka sillaasee sanaa qambarriidha walitti fiddee qambaa goote walitti hir'uu hin barbaadu. Tokkuma tokko Allahiin tokko ofiin jedhe eeyyee ati tokko jechuudha. Rabbiin tokko waan ta'eedhaaf. Qaama lamaaf qaama sadii walitti fiddee tokko taa'ee seetan qooma koo keessatti baadhee deemee waaqessa hin jettu. Rabbiin tokko ofiin jedhe yoo tokko. Ergamtoonni hundi isaanii daandii tokkoof amantii tokkoon ergaman nuun jedhe rabbiin eeyyee. Kitaabni isaaniitti ati kennites ergamni isaanis hunduu dhugaadha yaa rabbi jettee amanuu qofaa sirraa barbaada amantiin islaamaa wanta akka biraa sirraa hin barbaadu. Kanaaf jabaachuuti qabdaa waa barachuu immoo qabdaa jechuudha. Maal narraa barbaachisaa kanaa booda jettee sa'aatii kanaa kaastee namoota si bira jiran irraa waa barachuu si barbaada. Amantii dubbisanii waa hubatanii baratanii ittiin waaqessanii gabbaran malee amantii shubbisanii lafa dhiitanii ittiin dalagan miti amantiin islaamaadha. Kanaaf amantii ganzaba ittiin hojjetan illee miti amantii waan adda addaatu hin taane amantii gadi taa'anii waa hubatanii baratanii rabbii ofii tokkicha uumaa sana ittiin gabbaranidha. Rabbiin siif haa laaffisuu umrii keessatti rabbi si haa dheeressuu rizqiin kee kan bal'atti rabbiin siif haa taasisuuti. Baarakallahu fiik noorii amantii islaamaa keessatti iddoo bareedaa iddoo kabajaa bakka dhalaaf dhiiraafis xiqqaafis guddaafis jaarsaafis jaartiifis kabajaa qabu dhufte amantii kana immoo itti dhufte tun taane duroomaanuu gaafa dhalatte islaamummaa irratti dhalatte
ربي قرآن بوقنا صدو ملكو صدو مرت فطرة الله التي فطر الناس عليها ربي قاف إلمنا ما هند نمدا إسلام الرتي أومي مسلمة يدلتيتو نمدرا kan laga gawaaqe suuf dhagaa kan dhagaa waaqessu fi kan footoo fi siidaa fi sooddu waan adda addaa waaqessu hundu amantii isaatti ijoollee isaa daa'ima isaa haala naannoo fi haala biyya haala maatiitti irraa kaachisa malee namni islaama irratti dhalata ilmi namaa hundumtu kanaaf ijoollummaadhaan daa'imummaadhaan kan irraa badde kan irraa kaatetti har'a rabbiin si deebise jabaadhoo baradhuun siin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi akkasiga gaariidha dasiin immoo ishaadaa qabataa arti kana dasiin immoo ishaadaa qabataa ame salata barsiisaa waa hundaa barsiisaa amee jimma amma siina jirtutti illee numa barsiifna garuu siinii biyya arabaa deemuu deemti ayyee Saudi Arabia deemuu deemti achitti illee akka rabbiitti tolchutti du'aa eegadhaa fi yaa Hussein jetti yaa waan baay'ee gara nama nyaatu wayiiti nutti dubbatti ture garuu rabbi haala affisuuf rabbiin haala hundumayyuu rabbi haa mijeessuu fi amiin inshallah amma seenis hin bukkee jirtutti akkaataa ta'e salaattu waa hunda barsiisaatii gaafa bareedduutti qabutti akka rabbii eddee hojii bareedaa kaawwata amantaa kanarratti akka rabbii jabeessutti du'aa eegadhaa fi waa bakkuma jiraatte hundattuu immoo inshallah hordoffii godhiati hordoffii godhii obboleessi musliimaan jira inni biyya arabaa jiran sinirraa fagaattillee gaafa sinirraa fagaattus online barachuu dandeessi bakkuma hunda teessee barumsa barachuu dandeessi waan ta'eef isin sirriitti hordoffii gochuu fi danda'u qabdu. Silkii guddaan qabdi garee keessa galchiisa akkasiin galee keessa galtee barattu nan godha obboleessis immoo namni musliimaa tokko jira obboleessa musliimaan qabdi biyya Saudi Arabiyaadha. Hayyee. Yaa du'aama godhaa fi bakka inshallah kana booddee musliima bakka taateetti. Rabbi haala affisuuf rabbiin ni gargaara rabbiin bira dhaabbata. Amiin inshallah. Rabbiin si haa mijeessu waa hunda rabbi haa mijeessuuf inshallah. Amiin inshallah. Barakallahu fik rabbi sirraa jaallatuuti illee kan sababa taatee gara kanatti fidde ammallee nama gara haqaatti nama fiduudhaaf sababa ta'u rabbi si haa taasisu hunduma keenya ikhlaasa rabbi nuuf haa laaffisu. Akka namni shahaadaa qabattan yoo jiraattan barreeffamni shahaadaatu jira jedhu kun osoo isin badiin dafaa kottaa carraa keessan itti fayyadama. Beekiin illee qubeen illee yoo shahaadaa qabachuudhaa jedhan shahaadaa qabachuu qabu. Carraa kanatti fayyadama osoo barreeffamni kun isin kan hin dafaa. Darajje nageenyi isiniif haa ta'u. Siif illee haa ta'u akkamii qubee? Jirtu. Jirra eessatti baddeeti? Hojii mataan faana baane jirtu moo akkam si faana ture har'allee yeroo baay'ee sin jala taate. Hojii biizisii gootee waan ta'eef? Gara hojii kanatti galee Finfinneen tun hojii malee hojjetan malee hin jiraatan. Maal inni bakkuma hundaa bar Finfinnee qofaa miti. Ayyee akkasii bakka nagaatti bulaa bakka. Ayyee. Gaaffii isin gaafatu. Gaaffii isin gaafa dhiyeesse. Gaaffii qabdaa? Gaafachuu dandeessa. Okay, eenyu gaafadhu? Jirani kunoo ustaazonni kunoo Abu Talhaan jiranii abbaan caalii jiranii gaafachuu dandeessa gaaffii kan kee. Gaaffii wayii abbaa caalii yeroo darbe gaafadheen ture naan deebisne. Sii deebisu amma kunoo maal sa'aatii sitti dhume moo maa akkam siin deebisne? Sa'aatiitu jalaa dhumeetu wayii salaataan akkanaan jedhee deeme. Kunoo ammatti siifa xumuroo ni gaafadhu kunoo batalakkina abbaan ilaa kunoo. Abbaa caalii jirtu? Itti xumuraa fi abbaa caalii. Itti xumuraa fi. Waa'ee maaliiti laata? Yeroo darbe gaaffii isin gaafadhee turanii salaan isinitti ga'ee baatanii neetworkiin keessan illee diimaa agarsiisa. Nagaa miti? Macaafa. Macaafa qulqulluu macaafni qulqulluun nuti qabannu kun sirrii miti jettanii amantu miti abbaa caalii?
Eeyye. Okay. Sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuusaa dubbistanii Dhaga'ameera sagaleen? hin dhaga'ama. Sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuusaa dubbistanii hubattani miti? Eeyye. Okay. Okay, kanaafuu gaafii torbee darbee sin gaafadheen ture. Nu baasime Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irra kan jiru san Mee dubbisi maal gara deebii malee gaa nama hedduu wajjin waanuma haasaa ooluu fi ani baay'ee gaa kuna wajjiisutuma haasofnu kan karaatti hafu jira kan dubbannee xumuru ni jira. Mata durichoo dubbatte gaarii ta'a. nan dubbisa ani akkasittuu nan beeka waan ta'eef lafa hojii waan hin jiru kanani Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti dur kan ture bara baraanis kan jiraatu hin dhalataa jedha. Irruma irraa sitti hima. Dura duuba isaa akkan dubbisaa jirutti illee yoon sitti mubaadhe anchi Beeteleem keessaa kan naa dhalatu dur kan ture bara baraan kan jiraatu ni dhalataa jedha. Eenyudha kuni yoom dhalata? Eenyudhasi? Meerra deebi'e maaloo Mikiyaas meeqa jette? Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti anchi Beeteleem jedha Amaariffa isaatiin kan si keessaa kan ba'u yookiin immoo kan dhalatu dur kan ture bara baraanis kan jiraatu hin dhalataa jedha. Kana jechuun maal jechuu isaati? Kan dhalatu kun eenyu? Duris akkamitti kan ture kun akkamitti dhalata? Bara baraanis akkamitti jiraata kan dhalatu kun? Eenyu inni kan dhalatu kun? Kan jedhu gaafis gaafadheen ture. Salaata sirriitti gahee deemtan gaafas. Kanallee na gaafatte tareen keekkanne garuu eenyu jettanii yaaddu reeshii macaafa keessan irraa akka qo'attanitti. No. Gaafis gaafadhe Abbaa Caalii. Jechuun ani keewwata kana sarara arge ka har'a ani macaafa